daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha har'a nama jaha gara biyya Qaxaritti baarkoodiidhaan karaa seera qabeessa ta'een xumurree fi gaggeessaa jirra. Akkam jirtu? Nagaa fayyaa gabbuunee fiizaa tikeeta baarkoodii isaanii kan isinitti agarsiifnu ta'a. Turtiin keessan hanga dhumaatti nama waliin haa ta'u. Boolee International Airport jirra kun akkuma argaa jirtanitti. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan nama jaha gara Qaxaritti gaggeessaa jirra. Akkuma argaa jirtan kuni tikeeta. Kuni fiizaa isaaniiti. Kun immoo baarkoodii isaaniiti. Biyya Qaxaritti gaggeessaa jirra karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Namni gartee gara keenyaan deemuu barbaadan bilbilli isarra jira. Nu qunnamuu isin jedhu. Maashaallah kun seenee jirra xayyaara kana fakkaatee alhamdulillah barakaatunya ayyaa mootii keenya nageeddu amagooti kun isiinis keessisaa kana fakkaata kun hundi forsii isaati kunis akkanatti tarreen tun akkana nama isiin keessi jirra alhamdulillahi nagayaan aamin nagee buleetis takkana alhamdulillah galata rabbiitiin isiniin jaa takkanaatti ta'u jennee jirra biifan kiyya kaa'ee ayyaa bakka nageeddu